अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कम jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo alhamdulillah nagoota nageeji fi kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakkiirtan maratti nagahu egaa daawwattootan kiyyaa barumsarraa kana keessatti waan isin barsiisu yoo akka tasaadhaa paaspoortiin feesbuuk keessanii isin jalaa badee paaspoortii feesbuuk keessanii dagattanii yookiin wallaaltan haala salphumatti paaspoortii feesbuuk keessanii haarawaa uummattanin isin barsiisu osuma feesbuukii san hin cufin jechuudha isin galee egaa daawwattootan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa yuutuub chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatanadha yeroo sabiskiraayibii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kilikii godhuudhaan achi booda ol kayyattuu irratti tuqachuun dagatanadha akkasumas barumsaan garraadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenuudhaan viidiyoo baay'eetu jira waan isin dhibe barachuu dandeessanii waan gaafii isinitti ta'e komentii irratti barreessuu dandeessanii barumsi keenya yoo isinitti viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatanadha egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti nafaana turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattootan kiyyaa feesbuuka paaspoortii isaadhaa hin beekne kan paaspoortii isaadhaa dagatan jechuudha. Paaspoortii haarawaa itti uummachuudhaaf feesbuuka keessatti galtanii achi booda sarara sajjaan irratti kilikni gootanii achi booda gatanii buutanii siiting inni piraayiveetii kana kilikni gootanii ammallee siiting iska jiru kana kilikni gootanii ammallee personal and account information kan jiru kilikni gootanii ammallee contact info kan jiru kilikni gootanii egaa achi booda haala kanaan asitti isin fida achi booda lakkoofsa bilbila keessanii faa imeelii faa yoo qabaattan kana isinii fida jechuudha akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha isin galee amma wanti gochuu qabdan jechuudha add phone number kan jiru kilikni gootanii achi booda lakkoofsa bilbila keessaniitti guutu jechuudha egaa achi booda ammallee continue kan jiru kilik gootu achi booda shari'aa teessan irratti risaalaa koodii isiniif ergaa obsaan eeggattu hanga isin ergu egaa achi booda risaalaa inni shari'aa irratti isiniif erga yeroo itti guutan jechuudha confirm kan jiru kilik gootanii ammallee achi booda close kan jiru kilik gootanii egaa achi booda haala kanaan lakkoofsi haarawu nama isinitti galchitan haala kanaan asitti isiniif dabalama jechuudha isin galee yeroo haala kanaan lakkoofsi haarawu nama isiniif dabaltan asitti isiniif dabalamuu argitan jechuudha as keessa ni baatanii ammallee haala kanaan ni baatan jechuudha baakitanii ni baatanii amma wanti gochuu qabdan jechuudha sarara sadii irratti kilikni gootanii ammallee loogo out kan jiru kilik gootaniiti feesbuuk keessaa baatan jechuudha gonkumaa yoo isin galee achi booda login to other account kan jiru kilikni gootanii amma wanti gochuu qabdan jechuudha imeelii keessan itti guutuu sun ta'an jechuudha as gaditti forget password kan jettu jirti irratti kilikni gootanii egaa achi booda haala kanaan lakkoofsa feesbuuk keessanii kan ammas dabaltan jechuudha haarawa kan ammas dabaltan san itti guutu jechuudha isin galee haala kanaan achi booda asirratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan maqaa feesbuuk keessanii san isinii baasaa irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan paaspoortii keessanitti guutuun hin jaa isinama paaspoortii waan hin qabneef haara uummachuuf waan deemtaniif jechuudha get code kan jiru irratti kilik gootanii achi booda haala kanaan lakkoofsa keessan irratti raayitii kilikni gootanii achi booda ammallee continue kilik gootu achi booda haala kanaan risaalaa shari'aa san irratti isinii erga jechuudha ammas egaa achi booda shari'aa teessan irratti risaalaa koodii yeroo isiniif erga jechuudha haala kanaan koodii itti guutaniiti continue kilik gootu ammallee haala kanaan isiniif fida ammallee continue kilik gootu egaa kun akkuma asirratti argitan amma paaspoortii haarawa uummadhaa jira jechuudha isin galee amma paaspoortii haarawa kan sammuu keessa yoomillee isin hin banne itti uummattu jechuudha itti guuttu jechuudha isin galee egaa nama itti haa guutu egaa achi booda paaspoortiin dagan yeroo itti guutan jechuudha continue kilik gootu achi booda haala kanaan ni obsitu achi booda ok kilik gootanii egaa achi booda haala kanaan kunoo feesbuukichi kunoo isiniif banamee jira jechuudha kunoo akkuma argitan amma loogaat goonee seennee jirra banamee jira jechuudha egaa daawwattootan kiyyaa haala kanaan salphumatti feesbuuka paaspoortii isaadhaa dagattan feesbuuka paaspoortii isaadhaa hin beekne haala kanaan paaspoortii haarawaa itti uummachuu dandeessanii jechuudha egaa daawwattootan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barumsa keenya irraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gootanii maatii keenya da'uun dagatinaadha akkasuma barumsa keenya isinitti viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha waan hordoftaniif galatooma.